Sila akka yaada kiyyaatitti nama kamiyyuu dura anaaf namni naa gammaduu qabu haadha kiyya turte. Nama hunda dura gammachuu koo kana guyyaa gammachuu kootii kana kan arguu qabu sila haadha kootiyyuu osoo argitee na gammachiisa. Maaliif yeroo dheeraa waamicha illee naa taasisaa turte. Kottu gara biyyaatti deebi'ii bultii jaarradhu osoo lubbuudhaan jiru waan hedduu keessa seentee baate ergaa naa dabarsaa turte. Garuu haa ta'u alaa kulli haal wanti kun immoo akka ta'u asitti miirri ani keessa jiru wanti kun akka waan raawwatamee tokkotti ilaalaa jira. Kanaaf immoo ammatti inshaallah yoo rabbi jedhee maatiin illee achuma ta'anii akka gammadan abdii qabna. Hordoftoonnis bakkuma jiran ta'anii inshaallah akka ittiin bohaaran abdii qabna. Inni maammadatama inshaallah adeemsa keenya kanarratti baay'ee na gargaaraa jirtu na bira dhaabbataa jirta. Galatoomi ulfaadhu isin jechuu barbaada. Egaan inshaallah silumayyuu dhimma kana xumurachuu fi ergasii wal argadhe ati jabaadhu erga naan jetteetti wanti kun akka naaf raawwatamu keessa kootiin itti mul'ate. Galamiti. Kanaaf immoo ammatti inshaallah yoo rabbi jedheedhe haala kam keessatti iyyuu na bira akka itti nafne na mana. Meeqa yoo rabbi mijeessee immoo kan saalaan guddaanis kireeffamee akkasuma waamichi taasifamee hawaasni kun kan wal ga'u yoo ta'e viidiyoo waraabamee qophaa'ee hordoftoota biraa ga'u moo sagantaan sun laayiviidhaan darbu moo fuuldura kanatti akkam ta'a? Akkamtu gaarii ta'ame kanaa godhe. Ana kama ta'a jetti karaa hundaanuu sila ana kama ta'a jetti na gammachiisa. Yoo waraabamee gadhiifamellee bareeda jetti namtii qaba. Yoo gartee laayivii garuu inni yoo waraabamee dhuma gadhiifne irra bareeda jetti. Waraabamee gadhiifamuu wayya moo laayivii irratti darbuu wayya sagantaa? Silaa akka jalaatti bareedu laayivii irratti dabaluuf bareeda. Akkasu bareeda ture miti. Hayyee garuu nuti viidiyoo waraabnee gaan jedhamti kaameraawwan adda addaa fa'aa gaafata wanti kun editara adda addaa fa'aa gaafata amma gaafa achirratti ta'u haa ta'u alaa kulli haal laayiviidhaanis yoo waa muraasa qoodne yoo nu danda'an waa muraasa qoodne viidiyoodhaanis immoo qopheessinee hawaasa biraan ga'uu qabna yoo rabbi nu gargaare. Akkasitti inshaallah guyyaa sana gaa bakkuma fedhe taa'ee ilaala. Laayiviin kunis kan affeeramu gama feesbuukaa adda addaatii feesbuukaa gurguddaa irratti feesbuukaa hordoftoota qabu irratti illee ni affeerama. Akkasuma yuutuubaa adda addaa irratti illee hordoftoota keenya hundumaa biraan ni ga'ama yoo rabbi nu gargaare. Inshaallah guyyaa sanaan nu ga'ee rabbiin sana nu argisiisu yoo rabbi jedheedhe akkasuma maatii kootiifis haala sochii kootii hundumaayyuu qopheessee erguun dirqama. Akkuma hordoftoonni kiyya daawwatanitti jarris daawwachuun dirqama. Inshaallah yoo rabbi jedheedhe guyyoota muraasa keessatti dhimma kana akkaataatti sirraatu hundumaayyuu toora galchine kanas baasnu ta'a jechuudha. Hawaasa biyya adda addaa jiran akkuma gartee duraan isaanitti waa hedduu waan bareedaas waan hunda qabannee isaanitti dhufnu. Amma akkasumatti gara isaanii dhufnaa immoo as keessa jiranis nu as keessa jiranii qaamaan nu argamanii gammachuun wajjin qooddatan jedhanii namtii qaban akkama ta'an jechuudha. Akkasumas immoo guyyaa kanarratti xalayaan qophaa'aa jira. Xalayaan raabsamu namoota hundarratti yoo rabbi jedhe xalayaawwan kana hunda isaanii inshaallah hunda isaaniitiif raabsinee isaanis hiriyoota isaaniitiin illee raabsanii sagantaa kanarratti akka hirmaatanii gammachuu kana qooddatan abdiin qaba. Ammas immoo piroomishinii adda addaa hojjedhee sagantaa kanarratti guyyaa sagantaa sun akka namuu irratti na hirmaatee inshaallah guyyaa kana ana waliin dhaabbatu abdiin qaba. Beeksisas immoo beeksisa adda addaan hin godha. Gama feesbuukaa adda addaatiin gama yuutuubaa adda addaatiinis yoo rabbi na gargaare beeksisa nan taasisaa inshaallah. Kanaan egaa hordoftoota keenyatti yeroo kamiyyuu wanti dhaammannu du'aa keessanii nu bira dhaabbadhaa. Akkasuma yaada keessanis immoo koomentiiwwan adda addaa irratti chaanaaluma nuti irratti dubbannu hunda irratti tokko filame osoo hin jenne hunduma irratti yaada keessan akkuma viidiyoo argitaniin yaada keessan nuuf ka'aa. Akkasumas immoo ijaarama obboleessaatiif gammachuu ni qabdu, ijaarama obboleettiitiifis gammachuu ni qabdu, gammachuu keessanis immoo
jecha tokko lama jedhaati illee nuuf ibsaa waan isinitti mul'atu. Maaliif egaa amma bakka kanaa kanatti namni beektaa akka islaamaatti illee wanti jedhamu qabu maashaallah. Sigale maaliif amma obboleessa tokkotti ijaaramuu fi namni yoo ati illee dhuftee kanatti ibsu taate abaluu guyyaan fuudha isaa dhiyaatee abaluu fuuchuu fi jedhanii gaafa nutti himan maashaallah rabbi guyyaa sanaan isaa ga'u. Nus immoo achiin ga'ee gammachuu isaa nu argisiisu. Rabbi isaa ijaaru jennee akkasitti du'aa goonaan nama akkasumatti yaada qabu kaa'uu qaba jechuudha. Ni gale. Kanaaf warri obboleessa keessaniif gammaddanuu akkasumatti yaada keessan nuuf qoqqoodaa yaada qabdan nuuf barreessaa. Inshaallah warri ijaarama obboleettii keessaniitiifis gammaddanuu. Amma gaafa sagantaa kana goolabnee kaanu achi keessatti ilaalcha bultii keessatti waliif godhamuu qabu hedduusaa siigalee toora galchine hawaasa kanaaf dhiyeessuu qabu. Siigalamti akkaataan itti waliif ajajamu akkaataan itti sagalee bareedaadhaan wal waamu akkaataan itti kabaja walii laachuu akkaataan itti yoo ani manaa ba'u akkaataan itti isheen na geggeessitu akkasumas immoo yeroonan sagantaa kan koo xumuree saatiin gara manaatti deebi'uttis akkaataa isheen itti gammachuudhaan dhaabbattee na simattu wanti hundiyyuu hawaasa kana bira ga'uudha qaba. Maaliif wanti kana kan dubbannuuf kan hojjennuufis irra hedduun isaa namni waa fakkeenya irraa fudhatee bultii ofii keessatti wantoota dhiibbaa isarratti ta'u bultii isaa diiguuf wantoota miidhaa geessisan irraa akka namni of qusatuudhaaf. Eeywa kanarraa fakkeenya fudhatee namni fakkeenyaaf mageenii erga bultii ijaarrate haadha manaa isaa wajjin akkaataa itti jaartaaf jaartiin wal faana jiraachuu qaban akkaataa jarratti waliif ajajaman akkasumas immoo ilaalcha jaalalaa jarri wal ilaalan akkaataa itti wal kunuunfamu hundumaayyuu waan akkasii nutti argisiisaa jira isa jedhu fudhatee namni bultii isaa keessatti inni gaa'ela inni fuulduratti ijaarratu barnoota isaaf ta'a. Inni ammoo ijaarratee qabus waan kana hojjetee irratti hojiidhaan argisiisuu qaba. Siigalee akkasitti maaliif rabbiin bakka hundumatti iyyuu haalaaf amala gaarii waliif qabaachuu ilaalcha gaarii waliif qabaachuu ilma namaa kanarraa rabbiin kan inni haajamu. Bakka kamitti iyyuu fuula walitti guuruuni wal tuffachuuni kabajaa waliif dhabuuni kuni xabiyaa islaamaa miti. Amantiin keenya seera guutuu qabaa qajeelfamoota guutuu qabaa. Inni har'a namni itti guutuu hin jiru. Guutuudha amantiin islaamaa kun jechuudha. Kanaaf immoo kanarratti hojjechuun immoo dirqama keenya. Kaleessa dhiingadda akkaataa hojii keenya hawaasa keenya biraan ga'uuf wantoonni nuuf mijanne hedduudha. Waan baay'ee ni ibsanna jennee waan akkaataatti barnoota islaamaa keessatti darasummaa keessatti maal akka nama mudatu beelaa dheebuun akkamii akkasumas dhibdeewwan adda addaa rakkoo waan baay'ee of keessaa qaba. Namni waan baay'ee dabarsee achi keessatti waa barata. Kanaaf wantoota akka sanaa hawaasa biraan ga'uu fi kanaan duratti nuuf mijachuu hin danda'amu. Garuu immoo kana boodattis inshaallah aga danda'ame hawaasa keenyaaf waan akkaataa jireenya ijoollee islaamaa mummudatu hundasaa akkaataa immoo itti jireenyi islaamaa jiraatamuu qabu hundasaa wantootni lafa keenya ni jira jechuudha gara fuulduraatitti. Akkasuma haadha manaa kan kee jaalattee gaafa kaadhimattee haadha manaa kee godhattee jettu hin jaalatta waan ta'eef ishee jaalachuutti waan qaanfattu hin qabdu isheerraa waan saalfattu hin qabdu ishee wajjin deemtee bashannanuun ishee wajjiniin nyaattee dhuguun ishee wajjiniin waliin buhaaruun ishee wajjiniin hirriba gaarii rafuun waan baay'eetu jira keessatti wantoonni ta'uu jechuudha. Kanarraa wanti ofitti saalfatamu hin jiru. Siigalee halkanitti guyyaatti galgalatti ganamatti hawaasni kan kee walumaan si daawwachuu qaba. Siigalee ishee of biraa kuttee dhoksitee ofii kan keetii qofa hawaasatti as baatee socho'uun waan bareedu miti. Maaliif amma kanaan dura yeroo dheeraaf kophaa keetti mul'ataa jirta waan feetes dubbataa jirta. Akkasumas waan baay'ee egaa wantoonni mudannoowwan nuti qabnu bakka hedduutti amma kana booda immoo maal ta'uu qaba ishee waliin ta'uu qaba wanti bareedinni kan kee ishee wajjin ta'uu qaba
rakkoon si mudatu illee ishee wajjin dhaabbachuu qabdi. Qannoo keessa jiraattu illee ishee wajjin dhaabbachuu qabdi. Qabaattus ishee wajjin ta'uu qabu. Beeloftus dheebottus isheedhumaa waliin ta'uu qabu. Haga gaafa jirtuutti jechuudha biyya lafaa kanaaf. Dubbiin ta'e Haga gaafa osoo afaanii qabdu si afaanitti illee qabee maali haati manaatii fi abbaan manaa tokko yoo qabaatanii yoo dhabanii yoo gartee argatanii nyaatanii bulanii yoo dhabanii agaruu bulanii namni isaan beeku jira. Isaaniitu beekaa isaan to'an beeku. Namni biraa kan isaan hin beeku. Namni biraa isaan hin beeku. Kanumaafuu fuulli gartee bareedaa walii qabaachuun abbaa manaatii fi haadha manaa keessatti bareeda jechuudha. Maali namni kana keessa waliin darbee bakka kamuu itti gaajee kan haalli kamtiyyuu beektaa? Haalli kamtiyyuu abbaa manaa haadha manaatti jijjiiruu qabu. Haadha manaatti immoo abbaa manaatti jijjiiruu qabu. Yoo inni kan rakkatu ta'e rakkoo isaa dhoksitee fi hanqina dhaba isaa dhoksitee fi akka waan inni qabu gootee hin jiraamti. Haalli mana keessaa illee baay'ee rakkisaa ta'e gadi baatee haala rakkisaa kana nama biraatti dubbachuun hamilee isaa cabsuun wantoonni akkasii kun hin barbaachisu. Innis immoo hanqina gama isheetiin jiru hundumaayyuu gadi ba'ee waan jara caalaa jechuudha. Haadha abbaa manaa caalaa wanti iccitii walii dhoksuu qabu hin jiru. Maaliif jarri kun guutummaa guututti kan waa'ee walii hubatanidha, kan wal beekanidha. Kanaaf laafina walii jabina walii hundumaayyuu kan wal madaalu haadha manaa abbaa manaati beekta. Kanaaf immoo itti keessatti waliif obsuu, walii sabaruu, wal gorsuu irra walii darbuu, ifama walii gochuu waan akkanaatu bultii keessatti barbaachisa. Amma dubbiin ta'eeti amma namoota tokko yoo fudhanne osuma bultii sana keessa waliin jiranii yaa'anii wal dhagahuu dhabuufan mala walii beekuu dhabuufan mala kan akka keessatti ilmi namaa kun eegoo lubbuu dhufee bultii ijaarrate booda daa'ima godhachuun isuma jiru. Kanarraa daa'ima kana keessatti dhugaadha jaalalli isaanii kan duraanii suni eega daa'ima waliin godhatan booda akkuma duraan jalqaba walitti dhufan san akkasitti deemuu qabu. Akka sana ta'uu Yoo qabu. sun hin ta'inoo yoo isaan kun gara lamaaniin akkasitti waliin hin oofin boodarra isaan kun wal gatanii deemuu kan mala yookaan tarii dubartiillee garuu akka fayyadallee yoo taate dubartiin kamuu darbitee hin deemtu waan jabaateetu ishii Sadarkaa sanaan ishee sadarkaa afanaan ishii kanammoo abbaan manaa beekuufii qaba. Akkuma ati reefu yaada qabatte kanarratti hojjannaa nuti gaafa walitti dhufnee waa'ee kanaa kana hawaasa barsiisuu qabna. Isaanii haasawaa babbareedaa biratti haasoftee yaada gaarii keessatti bocuun abbaa manaatii fi haati manaa itti wal hoggaanii isinni manaa ba'ee hojii isaa deemu isa geggeessitu akka hoggaanii hojiirraa galu isa kana itti simattu inshaallah. Sana hundumaa kan isinitti agarsiifnu ta'a inshaallah. Inshaallah. Fuulduratti wantoonni hojjetamu gaa tokkoo fi lama miti. Akkaataatti ollaa waliin jiraatamu. Ammaanis gaafa ni bultee horadheedu qophaan ba'a mitiire. Gaafan qophaa ba'eedu ati immoo anaaf ollaadha. Ollaaf ollaan kabaja akkamii walirraa qabaachuu qaba. Jaalala akkamii walirraa qabaachuu qaba. Akkamitti waliin nyaatee waliin dhuguu qaba. Affeerraa akkamii waliif taasisuu qaba ollaaf ollaan. Akkamitti wal kabajachuu qaba. Eegale. Hundumaa Fuulduratti kan waliin laallu ta'a. waliin laallu ta'a. Inshaallah viidiyoo itti aanuun walitti deebinaa nagaan nuuf tura.